mana si bira galtee sappoortii si haa godhan moo akkamma jaame kanatti ati bakka san deemuudhaaf sappoortii si haa godhan. Jaalattee jibbitee sappoortii si godhuun feenaas hin jenne hin fedhuu jechuun fi akka himmatti godhu jirtu kun karaa sirriitii miti filannaa lamaan kana keessaa tokko baasi waan itti fitutanaas yookaan itti simatu magalee bu'ii deemu yoo fete yoo baafte immoo baasi malee nullee mataa dhukkubsitee warraas galaallee akka sitaa jabaleen godhin waan isin jiru. Dabbal akkana jechuun raas mee akkanatti as dhiheessitu akkam si fakkaata. Jireenya keenya ka fuuldura nuuf ifa ilmaan keenyaaf illee bakka gaarii rabbiin nuuf haa godhu bakka rabbiin je'eetu nuuf taha akka immoo abbatti akka haadhatti wanni nuti yaannu jireenya keenyaaf kanana fakkaataa jettee akka abbaa manaatti murteessuun mirgisiif guutuudha jechuu hanganuma galatooma. Habarashida waan bira teetten. Mee qo'ee irra bilbil jiran fakkaate isaa deemu. Wanni takka ta'e inni hubatuu qabu namni takka isaa murteessuu hin danda'u. Isaa murteeffata filannoo isaati. Either way nuti gargaarsa keenya isa bira jira. Achi dhaquus ifittiin fida je'us yaanni keenya gargaarsa achuma jira. Immoo filannoon tasaati. Namni takka isa dhibuus hin danda'u. Akka das isa je'e waan gartee abbaan manaa gartee godhuu qabu sanuma irratti sappoortii isa goona miti. Yaasin deebitee jirta akkas itti fufi filis saatiin deemu jira fufi waan jettee ji namni hundee qabatu. Isumaa dhufa bara waltaanee dhufnee amma dubbii jiruu kanaatu na ajaa'ibseeni. No isin dubbiin jijjiirree barjaasan yaada uummataa yaada kan nu jira malee waan akka illee ni jijjiirree jirtu isillee ni jijjiirree namullee ni jijjiirree yoo akkas goone hoo sii taa'ee siin jedhu lakkiin aan ta'u waan akkanarra waliigallee waan akkanaatiin fedhaa yoo dandeessan akkana naa godha akka jedhu si. Okay waan kana fakkeenyaaf anaaf isii murteessaa mi? Mee takka dubbadhu mee dhiifama illeedha isin jidduu seene. Yaanni isin fiddan beeyta yaada ajaa'ibaati garuu ammoo kunnoo mukaanusii fi yaasiin itti aanee ana firoollee inni jiraan si'a kaan rabbiin nu jidduu jira waan kana hunda kaasnee jira jechuun nuti dirqama gartee mukaanus irratti goonee osoo hin ta'in mirga isaati yaasiin illee gartee haati manaa kiyyaa naa galtuu jechuun san mirga isaati. Ammoo nuti carraa hanneneefii jirra yaasiin illee gartee yoo taate ati yoo achi bira dheeyte akkuma isin jettan kana barnoota ni harkatan ilmaan sanilleen isiilleen waan xiqqoo achi deemtee jirtu jecha waan kana gootee xumurtee achi deemtee haala ni tolchiti waan kana hunda asooinee jira beeki dubbiitu dubbii fidaadhaa fi dubbachuu jirra ammaan tana ammoo wanni irratti qophii goonee gartee wanti kun haa deemu. Yoo gartee waan inni achi deemee namni takka biyya takka gizee dhaqu gartee dirqama amma inni yoo isii fitti as fuudhe biyya mana kireessee waan hundaa jira isiilleen akkasumatti achi qophiirra jirti. Yoo gartee ammallee gartee nuti yaasiin illee qabachuullee ni dandeenya murtiilleen tanuma isaa taatee gartee arraan tana gartee haaluma itti bareeduu fi haasoo jirtan isin hundi keessanuu asirraa. Haaluma jireenya isaanii itti bareedu haasoo hojjetan bikka kana keessa rakkoon takka qorrammii jiraachuun qabu yaasiin mirga qabda karaa takkatti an mirgi kiyya kanaa jechuu dandeessa ammoo obboleeyyan kee namni sirra gurguddaa warri sirra gartee xiqqoo haalaataa jireenyaa arkee jiru Aburashiidaan fa'aa kun amma nama biyya namarra hedduu deemee biyya hedduu arkanii jiran haalaataa waan beekaniif akkanaatu irra wayya yoo jaan gartee waliigaltuma nagayaatiin waan kana kaasnee turre duraaniis ammaan tana haala gartee mustariyaan yoo haalli khatti khaysii khaturu taate ati qophii goradhu paaspoortii baafadhu waa hunda qopheeffadhu etne sanirra walii gallee turre ammallee gartee wanni ni deebi'ee dubbii tana kaasuu fedhe dubbiin taamma kaate qofa osoo hin taane nutilleen sa'a ilaa sa'a 5 waan goo waliin haasofnee turre mukaanusis neerti waan sanirratti gartee guyyaa san akkasitti wal mari'annee jirra waan sa'a 5 goo dubbuma tanarratti haasofnee turre wanni irratti walii galle yoo haalli khaysii hin mijjanne taate saffaan bara addunyaa kana maal inni beektaa na dhageeffadhu saffaan kee dhiifama Yaasin oguta kopsi Yaasin oguta kopsi qoy abtatu Yaasin oguta yeroo tokko kopsi jarjarri waa balleessa malee waan tolchuu oguta meenaa sin bishaan dhugi saffaan ta'u
akkasitti haa dubbatu garuu ammoo wanni irratti walii galle mukaanus waggaa takka guutuu gartee yoo wanni kun hin mijjooneef taate ilaa waggaa gartee ka'ee idu haala kanatti Yaasiin maal godhe isii yaalii goote inni achi dhaqarra bareeda kanarra walii gallee haaluma ammaan tana gartee isaan kana waliif fiduun karaa Yaasiiniin taatu karaa mukaanusiin taatu haala mijjeessine inneeti ka dhufne irraan tana gartee waan hafe gaa mukaanus illee dubbachuu ni dandeessi maaliif Yaasiin qofaa miti isiillee naasoo dandeessi jechuuf hin jira. Okay, galatoomaa. Carraan kan seenee bar. Ammoo Yaasiin Hamzaa Sheekh Jaabir carraan kan ni bitu dubbata Hamzaa. Tole mee itti deema sharmarkee dubbadhu. Tole waan takkaanis Welcome sharmarkee keenya welcome. Tole obboleessa keenya Hamzaa Sheekh Jaabir nama waan gaarii hojjechuu keessatti gahee guddaa qabu. Qooda guddaa siif qabna. Keessattuu guyyaa irraan tanaa waan ati godhu jirtutti gammachuu guddaan qaba. Ani Yaasiin akka gaariitti hin beekaa. Torbaan irraa guyyaa lama isa biraan ta'a. Gizee hundaa'uu. Waan na rifachiisu jira. Wanni na rifachiisu maal ni beektaa? Intala isaa takkaa jira beektaa? Intala xiqqoo qaba. Intalti isaa gizee hunda maal naan jetti ni beektaa? Abbaa kiyyaa fi ummaatii yemaa walitti hin deebisin naan jetti. Dhiyeenya kana guyyaa tokko osoo taa'u jiru isiin leeyyi seenuu jirti. Hai ummaatii jetti. Hoggaa kana Yaasiin moobaayila fuudheeti atteeshina isaanii gaanii beekan beektaa ni beekanniinis akka walitti deebisuu fi haadha fi abbaa waan hin beekuuf jecha viidiyoo fuudhee dabarse. Sanboota isaan caljaaniiti ana qobanna dubbisan. Ummaatii fi abbaa kiyyaa. Ummaatii hin beektu naan jette mucoo niin beekaan jeen. Duuba ummaatii fi abbaa akkamii waliin ittiin araarsine naan jette. Niin booyee dhugaa. Maal taatee naan jee Yaasiin. Waan na dhagee anumaa beeka beektaa waa'ee kana akka gaariitti muuxannoo waan hin qabu jecha. Tanaafuu Hamzaa ati waa hunda ni beektaami. Muuxannoos ni qabdaami. Haasawa gabaabsineetu Hamzaa waan godhuu qabdu atummaan ajajatti kannii nama hundattuu jarri lamaan kun akka walitti deebi'an haa duree mijjeessi dhumattee bakka dubbiin jarri kun walitti deebi'uu qaban maaliif jennaan ijoolleen lamaanuu haadhaa fi akka walitti deebi'an faran an duraan haadha ummaa kaanus dhugaan siin hima waljiin haasoo hin qabnu naaf isiin garuu waan isiin haasoo takka takkaan dhagee sanbooda garaana nyaatte. Lakka akkuma Yaasiinii jeetiin garaana nyaatte. Wallaahi Yaasiinillee bakka guddaa qabaa fi hedduu jakka jaalatan. Duuba Hamzaa keenya warra akkana wal jaalatu kana maal qaba yoo waliif fidan? Maal qaba fanjiin dudduubaatee Hamzaa ati waa hunda ni beektaa waa hunda fixi bakka. Abshir tole sharmarkee keenya galatoomii. Hamzaa ati fixuu hin dandeessaa ati fixi bakka. Tole galatoomii sharmarkee. Laali jara keenya galatoomaa hundi keessanuu amma booda waan nuti jenneen jala deeman. Wala mukaanusis. Akkana kun oolan akkana. Waa takka kilimaa takka isaanirraa Yaasiinirraan barbaadu mukaanus irraa illee hin barbaadu. Obboleeyyan warri gartee miyaan niin qabaa jette maal zeelii fi kaashaappii waanaa isinii qabaa jette warri bakka tanatti abukaanus isii bira geessine jettanis zeel sanirratti ammanuu darbaa warri mukaanus isa bira geessine jettanis zeelirra nuu darbaa gatteenyee haasoynee jarri lamaan bakka fedhetti wal bira dhufuudha. Fedhan Kaayirootti wal bira haa dhufan, fedhan Itoophiyaatti wal bira haa dhufan. Yaanni keessan lachuu fudhatamee jira. Warri Kaayiroo jettanis wada konferansii keessatti isin naynee marii bareedaa waliin goona. Kana keessatti warri gartee isinii wajjin marii godhaa waan kana keessatti niin hirmaadhaa jettan qoftiin nu wajji hirmaadhaa. Miyaa yoo jiraatte ol naa deebi'i ii tiraansfer
Abo Rashidaa qabna. Baankii Itoophiyaa immoo baankii wanni qabna. Baankii Yaasiin qabna. Dubbii cirodhumte. Haasawa biraan fedhu. Wanni isaan gaggaafannuuf hin jirtu. Tanarra walii galama waliin galu jaran. Banadhaa warra manaatiin gaafachuu jiran isaan hin gaafadhumma booda. Waan cirodhume sheekha wanni barbaannu sappoortiidha amma eessaan yoom akkamitti dhufaniin sun yaadaa fi hojii boodaati. Khalaas. Kun tanarra walii galama waliin galu. Banadhaa maayikii dubbadhaa warra mana keessa jiru irraa yaada fadha. Harkaan Abo Rashidaa irra walii galaame Safwaan irra walii galaame Firoo irra walii galaame. Na beeksisaa. Harka keetitti dhumnaan wanni irra gaarii hin jiru. Ni dhuman yoo jettanii itti abdii guutuu qabaatan itti fufa waan gaariidha. Kanu. Thank you. Khalaas. Nuti tanarra walii gallee waan taaneef jecha warri immoo giiftiin sappoortii goona jettan obboleessi keessa Yaasiinas ta'a. Dubbadhu. Isaaniif sadaqaa kadhachuuf osoo hin ta'in wal bira fiduu fi haasa'u jirra. Distaansii jaalala jidduu jirtu fageessuudhaaf haasa'u jirra. Tana quba qabaadhaa. Waliigallee wanti nuti asirra taa'u jirruuf maali? Distaansii ilmaanii fi haadha jidduu jirtu balleessuudhaaf. Distaansii jaarsaa fi jaartii jidduu jirtu balleessuudhaaf. Kanarratti warri nuti gammachuu isaanii feena jettan qoftiin sappoorti nuti nu godhaa isaanii miti. Nu isinirraa barbaada tole. Hangalma haasoyna tagartee kaayiroo. Thank you. Yeah. Kanarratti haasoyna irratti naa deema warri giftiin sappoorti godhuu feetanis Yaasiin irra sappoorti naa godhaa warri giftiin sappoorti godhuu feetanis Umukaanis irratti sappoorti naa godhaa akkaawuntii kunoo laal gartee duru eenyu naa qabi haadha seenaa doolaara 100 naa ergi wanni irratti dak zeel naa godhe naa ol baasaa miyaa naa ol baasaa miyaa hotu zeel Okay, miyaa yoo tala jiraate lilli takka lakkoofsa takka ol darbii ustaaza wanta godhi gaafuu takka akkaawuntii Kanaadaatii fi ta Abo Rashidaa Ameerikaa fi Kanaadaa san haa himamu namni haa qabatu oguu takka. Tamu Ethiopia te Yasin bira Yasin nutti himu namni haa qabatu akkaawuntii sadeen sa'a daqiiqaa wal fakkaatatti himamtee namoota irraa adda maal jettu Mukaanis? No, rakkoon qaba. Yasin kiyya waan hunda finnee jirra wanni dubbattu hin jirtu yeroo takka obsi osoo teessee tas na jaala. Ha? Nandirkisina. Dubbaddu boo sindirkisiin akkas taanaan dhisi ishee haa dubbatu. Dhiisa haa dubbatu beekaa bultiin tun afuufaan taatu akka isaan nu wajjin karaa deemnu kana yoo isaan nu wajjin hin deemne karaa lameen irraa'u beekadhaa nuti qoftiin umaa godhuu hin dandeenyu. Yaasiin dubbaddu. Dubbaddu Yaasiin abshir. Okay, wanni hin jiru har'aas ta'ee boruus sii galee jaartii tiyyaa haadha mana sii galee yoon finan bira dhaqees na gammachiisa sii galee akkasuma akkasiiti haa ta'u garuu yoon fi isiin dhuftee sii galee kabajaa kiyyaas gammachuu kiyya akkasi. Bartana Yaasiin akki jenne na dhagaye akki jenne ta'ati dhufuutii fi isiin dhufuu konferansii goonaa jenne dura waan godhamuu qabu goona. Tana jechuu haate tana yoo jette dubbannee jirra. Ustaaz mee waan takka dubbadduan? Umukaanus dhaabbaddu mee umukaanus ittiin citiifa umukaanus eedamaa irra walii galee nuti. Haalli naaf ijoolleen karaa nagee harkannaan ni dhufaa. Yoon ifi karaa naaf hin ijoollee ati dhufaa. Inni walii yaasin jechaas. Haala naamijjeesaatiin ni dhufaan jenne. Haalli naaf ijoolleen boru ganamaan dhufaan jee. Atis immoo haalli isiif mijaa'uu baannaan naadda qaa'etti. Ammallee karaa warri kiyya sanuma yaadni kiyya sanuma waan kana hin jijjiirree yaada asirratti hin kannanneen. Akkam?
Amma baranne ati dhufee juttiin jiru bara Yaasin koomentii dubbate ummaadhaatitu ajaa'ibaa biraa dubbate yaanni isaanii sirrii yaada bareeda isiin dubbannaaniin koomentii jala namni yesiin baay'inaan namaa tokko akkana je'ee malee ani yaada hin jijjiirre ani boru ganama karaan naamijjaa'ee galeennaan ammaan tanaan ka'ee karaa galaa deemaa kun ammallee karaan naamijjaa'oo baannaan akkuma atiniin dhufeettitti ni dhuftaadha kanuma baqqaa yaada gabaabsi dhiisi uummanni haa itti fuffatanii dalagaa isaanii bas. Hamza khiyya guuta kana dhageeffadhaa. Yaasiniif carraan kaniinaa. Yaasiniif carraan kaniinaa. Maaliif namni jaalatti jirtu waan fedhe haasawaa dhiisa. Hamza muyit godhisa. Muyit godhi anaaf beekaa dhiisa. Saayiba khiyyaadhi. Gurbaa kana anaaf beekaa dhiisi. Mee yeroo takka daqiiqaa Hamza anaaf beekaa muyit godhisa. Laal namni sirriirra jiru umma kaanu sirriirra jirti. Umma kaanu sirriirra jirti. Gurbaa kana saayiba khiyyaa. Kizee hunda anaa wajji jira. Bisooti isaa anaaf beekaa. Hamza khiyya rabbii si uumeen si qabe waan jiru kana ati fixuu dandeenya ati fixe. Laal Yaasin namoota naasayin bakka naasayini umma kaanusi Itoophiyaa dhufa bakka. Akkasi walii agallu bakka. Akkasi walii agalla jara kana jara gaggaarii wal fadhan bar isaan lamaanii bar ammar ijoollee wajjin naasawa bar ijoolleen isaan akka gaariffeeti bar akka walitti deebi'an fadhanii kan achi maal jedhame. Sarwar kaya jala tuh. Oke. Yasin. Amma Yasin muis goda Yasin muis goda. Me kok Yasin aku tak. Muis goda Yasin amma Yasin aso isa daga. Anak goda. Yasin muis goda aku tak. Oke. Yasin mutu goda jira anak goda. Oke anak goda jira. Baga goda. Oke fayyade. Jala tuami. Laal Yasin anak gari beeka bakka. Jolle isa hedduu jaalata haadha manaa hedduu jaalata namni akkana qaaliidha bakka. Kana kan sarwar. Ayyee. Safwan jirta? Safwan segala gabbu jira mau jiru tuh? Gabbu esa Safwan. Betul di saat itu kan itu pada cuci ture Safwan gabbuye jira me aja lah gabbuye. Oke iya. Lal. Kurang tu betul? dubbadhu ta'ee kamta akkaan dubbadhaani bakka as boodaan dubbadhu. No, na dura dubbadhu takkungu. Tolee galatoomaadha. Yaasiin baleessa keenya kana nutis waliin jiraachuu jirra. Isaan kana dura as jiraachaa tuma turre biyya hambaa keessatti illee asitti isa eegalle waliin jirra. Dhugaa dubbachuuf mustarii uumaaf haadha umukaanusii fi abbaa kaanus irraa'u wanni guddaan nama yaachisu anallee tahee uummata kanallee ijoollee sani. Ijoolleen tun sadarkaa haati xiyyeessa jirti. Jettee nama gaafaturra jirti. Nama hedduu ni gaafatti. Yaa inni immoo abbaa jabaadhaa dhugaa guddisee asiin gahee hedduu jaalataa hedduu kabaja dhugaadha. Garuu waan hawaasni murteessuu fi waan isin murteessitan garaagara addaan beekalal. Ammaan tana jaalallee keessa ni jira, kabajaan keessa ni jira. Ijoolleen teessaniis isin barbaaddii dabalata ammoo kana jireenyi isaanii bakkuma takka jaanii waan ifirratti murteessaniif jecha hawaasni waan hawaasni ofirratti murteessee isin ammoo fudhachuun salphaadha jeetii yaada ijoollee teessaniif illee waan biraatiif osoo hin ta'in kanaafuu galatoomaa hanganumaan dubbachuu barbaadu. Yaasiin Itoophiyaa jira. Ijoollee lamaan sana achi keessatti ka wajjin jiraatu jiru isaa ka guddis jiru illeen isa. Umukaanus waan gara waasaappiitiinis jetti ammallee kaatuma jirti wannoon goon. Abbaan manaa Yaasiin. Ka qaalii qabus abbaa manaati. Kana jechuun ammoo Yaasiin qaalii qaba jechuudha. Haalli naa mijjatee inni galii gannaan niin galaadha achi dubbiin biraan hafne isinis kanuma itti jirti. Okay? Yaasiin Itoophiyaa keessa jira, ilmaan isaa guddisu jira, ilmaan sana isaa harkaa qaba. Yaasiin maddii dhaabbannee isa gargaarree akka inni itti yaartii isaa gara biyyaa galfatu godhuudha wanni guddaan. Yaasiin atis nu jeeqini ammoo waan takkaan sitti himan. Carraan amma argame kun argamuu hin danda'u. Uummanni kun hedduu isin jaalata. Walitti isin deebisuu barbaada. Isinillee gargaaruu barbaada. Fedhiin ummatichaatii fi haasoyni miidiyaadhaa taraa takka dhufa. Laman deebi'u. Gadaan kun boru hin jiru iftaan hin jiru. Carraa tokkicha amma qabdu kana fayyadamii waan jechuu barbaadu tagaraas jirtu san ji. An kubbii kan kee hanga tokko hin shakka. Wanni si dhukkubu jiru waan biraati. Uummanni waan si dhukkubu hin hubatu. Akka waan ati wallaalummaa takkaa doofummaa takkaa hanqina wayii qabduutti koomentiinis barraa jira irra guddaan namaa keessa fudhata. Ati immoo waan akkanis godhuu qabdaami isa san namni argutti hin jiru ati kopha keessatti wanna godhuu jirta kana godhuun kan keessatti si miidhaa jira.
obboleessi ona dhaggeeffadhu carraa tokkicha qabdu kana fayyadami waan jechuu barbaadde sanjii xumuri nin sirbaa mormaan dhoofadhaa qullaan deemaa qabisaan kaadaan si nyaata malee si nyaachisu an akka obboleessaatti kanumaan sitti hima kanaaf waan silaa jechuu barbaaddu jiyyaa qaba dirree baas ifmii dhujeeta dhugaa sin jaa yaa dhugaa keeti an waan na cinqu jiru jira waan na keessa jiru jira garuu waan san hin dubbaddu haa ta'u garuu gizeen an akkanatti wanta jiru kaniinan yookaan kaan ammoo nama gowwaa yookaan kaan nama dubbachuun beekne fakkaata sigalee namni tasgabbiin beekee namni sookee rakkoo. Waa si gaafadhu okko takka waa si gaafadhu. Nama booda hin dubbadduuti itti fufu. Lakki uumaan si gaafadha qoy. Sheekha farda qofa bilis. No wanta kan gaafadha sheekha. Qoy gaawwalee rakkamnu takkumaan gaafadha. Yaasin rakkoon naa fi mukaanus gidduu jirtu rakkoo guddoodha. Gargaarsummaan kunuu yoo godhame anarra godhamuu takkaa isirra godhamuu qabaadha moo rakkoon nu gidduu jirtu rakkoo guddoodha gargaarsi kun godhuu rakkoo tanan furuudha moo yoo ka Itoophiyaa jiru ana ilmaan ka guddisi jirus ana gargaarsi ka biroo yoo waan kana deesimi warra koon qabu haasai yoo waan biraa deessitu fi kanaan mataa fi kumsiru illee mataa nu kumsinu dhugumaa siin jaa. Dhaqee gargaarsi ana waan takka seema gargaarsi godhamu maalleeyni haa Kanaadaa Abu Rashiidaarra waliin nuu qabama. Haa Ameerikaa miyaarra waliin nuu qabama. Jarri lachuu anaa wajji koontaakti qaba. Nuu waan godhuun godhaan malee isaanii miti. Tuntumbii ciroo dhumte waan itti wal darartanii tana gaafachuu maaluun barbaachisu si malee. Dabbaaleeti yaada kana isaa fidde. Gargaarsa namni gargaarsa wallaahi laabii mangiiftii naa kan namti tunu silaa isaa kan namtee na gammachiisa obboleessa kiyya. Amma dubbiinaa gabaabsa akkana naa godha ala. Alhamdulillah. Tara takka akkana naa godha gaafuma gaafatame rakkoon qabu akkana naa godha. Yoo dandeessan viidiyoo hundi keessan naa banadhaa yoo dandeenye rakkoon qabu mi'a wanni kee zeel kee naa qopheessi. As jalaa obboleeyyan qophaa'anii jiranii nuti karaa waan godhuu deemnuu qofatti deemu dalagaan teenya jara lamaa waliif finnee gammachuu ilmaanii fi haadhaa arkuudha hangan waliigallee tenki galatoon warri immoo giiftiidhaan gargaarreettanis obboleeyyan keenya irratti ol darbaa gargaarradhaa hagan wanni biraan jiru okay waan sirratti seene otomaatika nutti himaa deemtaa mi'a teenya. Yes. Itti deemnaa jechuun haganuma barbaanna tole. Baankii Itoophiyaa immoo baankii yaasii yoo nu hayyame baankii yaasiin fayyadamuudhaan barbaada. Yoo nu hayyame baankii isaa fayyadamuu barbaanna. Haasawaa biraa guddisuun nu barbaachisu.